jirtu hoo maali? Kottaame wajjin haa dubbifnu. Mul'ata dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Majlisa. Biyyattii keessatti qajeelfamoota Islaamummaa bu'uureeffachuun kan hundaa'e misooma haqaa fi tokkummaa kutannoo kan qabu naga qabeessaa fi Musliimoota Itoophiyaa hunda galeessaa fi amantaasaan badhaadhee uumame argu. Ergama Majlisaa. Hawaasni Musliimaa biyyattii keessatti argamu barsiisa Islaamummaa babal'isuun mirgoota amantaa eegsisuun fayyadamummaa hawaasa jajjabeessuun guddina amantaa dinagdee fi hawaasummaa biyyattiitiif gahee hooggantummaa bahu. Galma Majlisaa. Bilisummaa fi walqixxummaa amantaa eegsisuun jireenya nagaa qabeessaa fi tasgabbaa'aa dhiibbaa fi loogii irraa bilisa ta'e akka hawaasni Musliimaa jiraatu mirkaneessu. Lammaffaa barumsaa fi duudhaalee Islaamummaa guutuu Itoophiyaa keessatti babal'isu. Sadaffaa tokkummaa fi tumsa jidduu galee jidduu Musliimotaa cimsu. Afuraffaa fayyadamummaa hawaasummaa fi dinagdee Musliimoota Itoophiyaa dagaagsu. Shanaffaa fedhii hawaasa Musliimaa fi ga'umsaa fi haala bu'a qabeessa ta'een furuuf akka dandeessisu dandeettii dhaabbata bifa itti fufiinsa qabuun ijaaru. Kaayyoon Majlisaa hoo maali? Kabajamuu mirga Musliimoota. Tokkoffaa kabajamuu mirga Musliimootaaf dhaabbachuu. Gaaffii hawaasaa amantaa fi hawaasummaa furuuf dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa waliin ta'uun hojjechuu. Lammaffaa barnootaa fi hubannoo. Qaqqabummaa barnoota Islaamummaa fooyyessuuf manneen barnootaa fi wiirtuuwwan Islaamummaa hundeessuun kan jiran cimsuu fi deeggaru. Sadaffaa tokkummaa fi tumsa cimsu. Walitti dhufeenya Musliimoota gidduu jiru cimsuu fi qophii fi marii hawaasummaa gaggeessu. Shanaffaa dhaabbilee hojii tola ooltummaa qindeessu. Musliimoota rakkatanii fi rakkinaaf saaxilamoo ta'an gargaaruuf ka'umsa qopheessu. Shanaffaa misooma dhaabbataa hojiirra oolmaa ijaarsa dandeettii fi teekinooloojiitiin hojimaata gahumsaa fi si'oomina mana marichaa fooyyessu. Istiraatiijiilee Majlisaa wixinee fi tarsiimawwan hirmaannaa hawaasa Musliimaa dhimmoota amantii, hawaasummaa, dinagdee fi biyyoolessaa irratti guddisanii qopheessuun sosochii gochuu. Lammaffaa Musliimoonni sagantaa barnoota amantii fi kan duniyaa irratti bal'inaan akka hirmaatan gochuu. Sadaffaa caasaa Majlisaa fi dhaabbilee Islaamaa biroo cimsuun roga hunda galeessaan gaaffiilee hawaasummaa Musliimaa deebisuu fi fedhii isaanii guutuu akka danda'an ga'umsa isaan dandeessisu irratti akka argaman jabeessu. Shanaffaa hawaasni Musliimaa jireenya fooyya'aa hiyyummaa rakkina duubatti hafummaa fi doofummaa irraa fagaate akka jiraachuu danda'u dandeettii sadarkaa dinagdee Musliimootaa dagaagsu. Shanaffaa seeronni imaammanii